Gosti Oromoo Jiillee bal'inaan godina Shawaa Bahaa keessa jiraatu. Irra caalatti immoo naannoo magaalaa Maqii bal'inaan qubatanii wal horanii keessa jiraatu. Gosoota fuudhaa fi heerumaa Oromoon gaggeeffatu keessaa tokko kadhaa yookiin naqata. Akka aadaa fi duudhaa ganamaatti gosti Oromoo Jiillees gosoota fuudhaa fi heerumaa jiran keessaa bal'inaan kan itti fayyadamaa ragaan sirna kadhaa yookiin naqatas jedhamu kanadha. Gosa fuudhaa fi heerumaa keessaa kadhaan baay'ee kabajamaa fi jaalatamaadha. Uummata Oromoo biratti abbaan ilmi isaa yeroo fuudhaaf ga'utti gosa lakkaawwatee nama itti firoomuu barbaadu adda baafatee qe'ee beekamaa fi jaalatamaa keessaa intala isaanii dhaqee ilma isaaf dubbataaf. Oromoo Jiillee birattis sirnuma kanatu gaggeeffamaa jira. Hojiif gara naannoo magaalaa Maqii uummata Oromoo gosa Jiillee bira yeroo dhaqnetti warri ilmaa guyyaa jinfuu buufachuuf warra intalaa bira yeroo dhufan irra dhaqne aadaa kana sirna isaa akkasiin hordofne. Maarreebbaa mi'agsoo amma waa milkiitiif deemna. Milkii ilmaa intalaatiif micaa horaafa micoo hortuu kadhaa jeetan tani hamdaa doddee ilma kiyyaa ka adeema akka gaakaleessa du'aa seera abbaa keenyatti irra ufne hundoo milkii ilmaa intalaatiif han deema naa dhagaani milkii immoo kaleessas naa dhagaani naa qajeelchanis egaa intalli tani abbaa alchee bichaa muti ta hiddaafiraati hiddaafiras bakka isaani aggeettii gahi naan je'an ga'eesi haftuun hoo jiraatte egaa walittuu naqannee laalla har'a seera jinfuutiif akka aadaa asitti seera jinfuutii naa qaxarani jifuu lafaan naa gaafan dhufe kundoo micoo hortuu micaa horaafan kadhataa jira kundoo aggeettii duraanuu naa dhagaani jifuus lafaan naa gaani jechuufa dhufe jechuufi. Arreebbaa mi'agsoo akkuma amma abbaan fareessatuu jedhe mucaa horaa micayoo hortuu kadhanneefi tan hamdaa doddeeti mucaa baafareessaa baalchatii kadhanne duraanis kadhanneeti jiini shaneedha hiddumaa firri nuu qajeelchee egaa akka aadaa abbaa keenyati bakka dhalti jirtu eessumaa dubrii adaadaa bakka hundaa gahaa jedhani sangeenyati aadaa keenya gaajifuu lafaan gahaa nuu qaxaraa jenne nama jidduu keenya jiru kan hiddaa ergannaan nuu qaxarane qaxarraan irra dhufne amma jifuu akka aadaa keenyatti xarrafa nuu gaani bakka immoo nu loote illee yoo dagannee nu loote akkuma ammaa abbaan fareessaa jedhe walumatti naqannee nutti himani kundoo jifuu lafaan nuu haa gaani jechuuf. Maarree milkii waaqaa lafata eeggata mucaa horaadhaa nuu dhagaa jennee nuu dhagaani bakka dhalti jirtu hundaa geenye bakka isaan nu ergani har'a gaa jifuu lafaan nu gaaf deebine jifuu lafaan nu haa gaani jedhani isi egaa milkiidha milkii waaqaa lafata eeggata jifuu lafaan gaaf jenna. Milkii ilmaa intalaa deemna duraanis naa qajeelchanii amma immoo jifuu lafaan naa gaafan dhufe kunoti naa qajeelchan caa jira isii maarree haa qajeelchaniif jenna. Maarree batabbo kunoo gaame nun je'anii maarree gaa waaqni milkisaa qajeelchu bakka montaa'u gaara dakaa milki rabbii haa qajeelchu nun je'anii maarree hin qajeelchinaaf waliin jenna akkana. Maarree baabiyoo milkii waaqa lafa eeggata jedhanii egaa kunoo hiddaafira hundaa geenya jedhanii maarree hin qajeelchinaaf jenna. Maarree afaan tokkoon hunduu hin qajeelchinaaf biyyan qajeelchine 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 milkii rabbii qajeelchu qajeeltutti oolaa bulaa araddaa eebbaa ta'a milkii waaqnaa qajeelchu akka namni hede waaqayyo ittaa guutu. Jinfuu buufachuu jechuun akka Oromoo gosa Jiilleetti maal jechuudha? Gosoonni fuudhaa fi heerumaa akka naannawa Oromoo Jiillee
keessattuu lamaa kanatti beekaman gosa fuudhaa gabbara kan jedhamutu irra guddaadhaan beekama. Isaan suni akkaataan itti wanti jedhu wal duraa duuba isaatiin himuudhaaf jalqaba warri tokko warra biraatirraa yookiin warri mucaa warra intalaa dhaqee qaadhimachuudhaaf yookaan immoo kadhachuu jedhama. Akkasitti qaadhimachuu yookaan kadhachuu jedhama. Achi dhaquudhaaf dursee wanti raawwatu warra sanyii walgituu fi akka fira walitti dhiyaatan hin taane yookiin gosa waliin fuunee fi wal fuudhutu jira. Kana yoo jennu dhiigomaan garmalee kan walitti dhiyeenya qaban akka warroomatti akka dhiiga tokkotti waa wal ilaalaniif xiqqoo addaan siquu waan jedhamu sana eeggatu. Keessa darbee hamma abba torbaatti miinjayyuu waliin yookaan immoo jaalayyuu waliin kadhatan jechuudha. Sababiin isaa nuti warra jaala jechuun fira dabalataa jechuudha waan ta'eef nuti immoo warri warran ta'uu damee bal'ifachuudhaaf waan jedhutu jira waan ta'eef kanaaf hamma kana duudhaa akkasii eeganii wal qoratanii sirriitti jedhu. Eega wal qoratan booda gosa wal fuudhan sanaan waa hundaanuu kan wal gitan sanyii wal bal'ina walii warra sirriitti warra bal'aa ta'an warra sirriitti olaantummaa immoo hawaasa keessatti qaban beekaa qabaataa beekamtii garaagaraa goota kan ta'e akkasitti wal qoratanii eega jedhanii booda warra sana dhaqaniitu nama ergataniitu wanni sun sirrii ta'uusaa warri sunis akka warra san ta'u eega murteessanii guyyaa kadhaa yookaan guyyaa qaadhimannaa sana beellamu. Guyyaa sana eega kaadhimatanii jedhanii booda nuti karaa keenya fedha qabna warri intalaa sun jechaadha. Nuti karaa keenya wal gitnaa rakkina hin qabu garuu nuti immoo intala keenya kophaan dhalchine kan firaatii kan biyyaati intalli kuni namoota akkasii eessumasii dubrii isii akkasumas namoota silaa dhiiga isaanii dhiyoo ta'an hunda deemaniit naa dhaggeessisaa intala warra ebiluu tan kadhee naa dhagaa naa jaalattaniittu jedhati gaafadhaa jedhaniitu warra gurbaa sana ajaju jechaadha. Warri gurbaa sunis immoo akkuma ajajamaniin deemanii warra dhibbas deemaa hoo jedhan warra dhibba warra kuma soo ta'e akkasuma akkuma fira bal'inaatiin deemanii bakka ajajaman san waliin gahu. Yeroo kanatti akka duraanitti keessawoo bara sirni kun duraan irraa jira waan ta'eef duudhaa duraanitti waan ta'eef yeroo bineensi nama nyaachuu danda'u yeroo diinni nama karatti nama miidhuu danda'u keessatti karaa dheeraa qaxxaamuranii waan deemaniif waraanaan deemu. Waraana kana fiixeen isaa sibiila jinfuu jedhamutu jira. Eeboo yookaan immoo waraana gurguddaa jechuudha. Bakaras jedhama waraana guddaa akkuma sadarkaa waraanatiin. Isa kana baataniitu waan deemaniif lafaan qisaniitu deemu. Yeroo kanatti karaa dheeraa deemanii naanna'anii hamma warra jedhame sana waliin gaanii gaafa jedhan guyyaa beellamatanii gaafa lammaffaatiif warra intalaatti deebi'u. Gaafa kana immoo intalaa iddoo faca'ee jiru gosa ishee sana hunduma bira dhaqanii gaafatu. Hunduma bira dhaqu bakka ajajaman hunda warratu ajaja bakka ajajaman hunda dhaqaniitu gaafatu jechaadha. Warri sun hunduu isinii dhageenyee ni jaallannaa eega jedheen booda deebi'aniitu warra intalaatiin akkasumas jedhaniiru xumurree bakka isin nu ajajjan hunda bakki hafes hoo jiraate nutti himaa jedhaniitu ammas gaafatu. Xumurtaniittu hoo jedhan immoo jiffuu lafaan nu gahaa nu teessisaa deddeemsa kana nu dhiisati isin nu kennuu keessan nu mirkaneessaa jecha jettuudha amma jiffuu bakki jettu haala kanaan jecha jiffuu jettu hiika kana qabdi jechaadha. Namni intala kadhatu bareedummaa ishii odoo hin taane duudhaa duukaa eessumaa durbii abaabayyuu akaakayyuu qorateet san irratti immoo naataate hoggaa jedhe milkii laaleet milkii simbiraa laaleet milkii namaa laaleet nama itti dhufullee diimaa gurraacha milkii laallataat maqaa ebelummaa isaatillee milkii laallataatuma dhufeet yoo milkiin taatee qajeelte taa'ee kadhata dursee in qorataa araddaa bal'aa haati garamii dhalatte abbaan garamii araddaa bal'aa qabaa haala qabdii baddu barbaada qabdii kana wal qorateeti dhufee kan kadhatu kuni aaduma kaleessa jiru. Akka aadaa keenyatti namni abbiilti an deema. Abbiilti jechuun sumaa jaarsaa kanallee haa ta'u nama jaala'u tokkoonanii mee intala wayii ilma kiyya afan ka'aa hedaa akka aadaa keenya seenaa aadaati waan ta'eef
naa barbaadii jedhu oo jedhanitti gaa namni akkuma kana namaaf abbiilaa intala akkanaa ta'e biluutii mee kun nuti abbiiltii isii kajeelee jedhee san nama ergadha yoo nama ergadhu waa innillee na qorataa anillee qora'ee tani dhufa haati isii haati mi'oo tana deessi eessaa baate abbaan eenyu goofti tuni attam jedheetti qorateeti araddallee wal qorata namni araddaan bal'aadha moo attam jedhee namni keessa wal qorata seenaa walii anillee bifumsanii nan qoradhee tani warraanis warruma wal taanu ta'ee naaf ta'anii gaa jedhee ani eega dhufee qoradhee qulqulleeffadhe ilmuma kiyyaa kadhachuudhaaf yaa'u abbeeltii nama gaa jidduu kana deemu nan ergadhe namni jidduu kana deemullee isaanumallee ta'e anumallee ta'ee gaa jidduma kana jira maarree kun nuti jechaa taate egaa isaanillee akkumsanii hin mari'anna jedhanittuma ka aadaa keenyatti bulfatee namni laallata isaanillee nama jidduu kana deemee haala kana naa mijeessuufillee mee nus gaa hin mari'anna jedhanii marii ofii bulfatanii wal fakkaan nama waliin fakkaannu waan jedhu namni wal qorata akka aadaa keenya waan irra ufa waan ta'eef bifumsanii isaanillee qoratanii hubatanii hin danda'ama wal fakkaanna isaanillee luma fakkaatu nullee ma fakkaate akkuma nutti karaa jedhuuni nama gaa jidduu keenya abbeeltii kana deemee walitti qunnamsiisu kanaan haala mijeessanii nus tolee maarree hin kenninaaf jechaa taate anillee bifumsanii itti deemee hamma kadhaatti ga'e. Abbaan ilmaa bakka firoonni intalaa jiran mara dhaqee intala keessan ilma koof fuudhaaf kadhanneerra nuuf eeyyamaa jedhee gaafata. Erga hunduma isaanii bira dhaqee firoottan intalaa eeyyamsiisee booda dhumarratti gara maatii intalaatti deebi'uun firoottan keessan eeyyamsiiseera jinfuu lafaan naagaa jechuun maatii intalaa gaafata. Maanguddoon gama ilmaatii dhufanii fi kan gama maatii intalaa dhimmicha alatti erga gadi fageenyaan ilaalanii booda nuti jinfuu lafaan isiniif geenyeerra dubbiin alaa akkuma tolte manaas toluu waan qabduuf dubbii gara manaatti qajeelchineerraa jedhu maanguddoonni warri gama intalaa. Kana jechuun ammoo alatti abbaan intalaa fi wasiillan ishee akkasumas maanguddoonni argaman erga dhimmicha ilaalanii eeyyamamoo ta'anii booda akkuma nuti eeyyamamoo taane haati intalaa fi adaadawwan ishee eeyyamamoo ta'uu isaaniitiif gara manaatti dhimmicha dabarsu. Kun ammoo haalichii fi sirni Oromoon gaggeeffatu marti hammam dimokiraatawaa akka ta'e nama hubachiisa. Maarree abbaa mi'agsoo amma haa ulfaatanii egaa kunoo milkis duraanuu nu qajeelchanii jifus lafaan isinii geenye bee jedhanii egaa seerri gaaddisaa akkuma aloo yergaa milkin alaamanaa jirti maarree kunoo manaanis manaan nu waagaani jechuuf milkii egaa akkuma ala jirtu manaas jirti manni isin eeggata alumaa mana nuuyyu egaa ka alaanaa qajeelchite manatti na galchi hin jenne maarree kanas egaa gosaan galchaa jenna. Maarree abbaa mi'eessoo milkii ilma intalaati alaa manat eeggata alaan naa qajeelchanii manaan naa qajeelchi manatti na galchi jetteati maarree warraan siigaa. Mee amma nuun jedhanii motiire maarree nusi isaanis akkuma jedhani kunoo gaa alaa sirreessine qajeelchineef na qajeelchu maarree hin galchina jenna manaanis hin geenya jenna akkana. Maarree milkii akkuma isaanu jedhani akkuma ala jirtu manas jirti oluma galchina jenna maarree biyyan. Ulfaadha araddaa eebbaataa wal bira oola wal bira bulaa milkii waaqni gaarumaa dakaa'uu haa qajeeltu akka namni hedee waaqni itti haa guutu gaafa ga'u waaqni waliin haa ga'u. Nagarree manguddo seene sakaleessi kananii lafti lamii bosoka deetti farad lafti lamii bosoka deetti faradoo lafti lamii bosoka deetti faradoo lafti lamii bosoka deetti faradoon har'aa miti duruu jille dureessaa namni hin beeku kadhadhu loowwan horsiisuu diinagdeen kiyya kal lafa misoomni fudhannaan gara qonnaatitti tar balbalti toogoo naguusaa si baloo yaagin duwar oromtichaa warra gada bulusanii nu jahan jilletti baraa kan nun barree nu jahan jilletti baraa kan nun barree nu jahan jilletti baraa kan nun barree jannaboo sarombo jiichericher kan dideemoo jiichericher ayyaani irreechi ayyaani irreechi ayyaani irreechi ayyaani irreechi ayyaani
manatti erga seenanii boodas haadholii eeyyamsiisu. Alaa illee nuuf qajeelchanii alaa illee jifuu lafaan nu ga'anii manaayis akkuma sanitti gaa akkuma ala jirti manas jirti jifus kun akkuma alaa lafaan nu ga'a manaayis nu ga'anii jechuufi. Alaa manaa'uu egaa milkiin takkittuma alaa nu qajeelchanii jifuu lafaan nu gaaf dhufne amma egaa manatu eeggata maarree manaana siigaa maarree egaa kunoo alaa qajeelchanii ol seenne milkiin egaa alaa manaa'uu eeggatti alaa qajeelchanii manaayis isinis jifuu lafaan nu gaaf dhufanii eessumaa dubee dhala hundaa bakkee silaa ergaman hundaa bira geenye jedhanii jifuu lafaan gaaf jenna. Maarree akkuma ala jirtu mana jirti milkii ilmaa intalaati kun nuti nu qajeelchan jettaati maarree warraan geenya akka. Maanguddoonni dhimma kana raawwachuuf argaman ni eebbisu. Eebba kana immoo mijuu isaaniif qophaa'ee aannan walirraa fuudhanii seeraaf ni unatu. Kunis aadaadha. Sirnichi milkaa jiidhaa fi xumurri isaa kan tole akka ta'uuf hawwii qaban agarsiisu. Obbaanuu offolluu waan nagaan nu oolche nagaan nu bulcha naafii sababii nu oolche irraa gora dogoggora nu oolche biyyi kan nagaa ta'a nageenyi kan dhugaa ta'a milkiin tun asii achi qajeelte achii as qajeelte karaa soddaan deeme eessumni deema aannanii garaa ta'u faanaa lafa ta'u soddaa waliin hamanne soddaa waliin komanne waaqayyo godha bakka namni dubbate kana waaqayyo itti guuta guutuun ta waaqaa tan lafaa taate kana badhaadha gaana gabaraadha waan milkii qajeelche asii achi qajeelche achii as qajeelche mucaan horaa mucaa hortuu fu'ee gaafa gaba waan dhiibee waliin gaha akka namni jee waan ija lafti jetti aannanii garaa godha faanaa lafa godha soddaa waliin hamanne godha mijuun sifa. Obbaanuu offolluu waan nagaan nu bulcha nagaan nu oolche amaanadaan nu oolche tola wajjin nu oolche waan milkii sana qajeelche asii achi qajeelche achii as qajeelche faanaa lafa go'a aannanii garaa godha akka namni jee waan ija lafti jetti soddaa garaa tokkoo soddaa afaan tokkoo rabbi nu godha ijoollee sana gaafa ga'oo dhiibee waliin ga'a waaqni oowaata lafti oowaata bokkuun oowaata goduun oowaata jilli maallimi oowaata oowaatee tola akka namni jedhe waan ija lafti jetti mijuun sifa. Erga jinfuu buufatanii booda'oo hanga sirni cidhaa ga'utti sirnoottan akkamiitu raawwata jennee maanguddoota gaafanneerra. Xinnoo jedhee yoo hin ji'a ja'a ji'a torba woyin waggaa tokkollee taa'eeti mee na bitachiisii mucayyoo kana seeran guuttadhaa rakoon itti qaladhaa seeran guuttadhaa na bitachiisiyya. Bitii sun looniin bitatani sa'a fidanii uffata fidanii itti uwwisuu saniin boodatti gaafa kana qophaa'ee gale ammas amma tokko taa'ee raawwatee guyyaa fuudhaa naa qaxariyya beellama naa godhiyya guyyaa fuudhaa itti deebi'ee kadhataa guyyaa fuudhaa beellama hin godhuufi gaafa guyyaan ga'e hamaamuta abbatu fidataa diggisii hin diggisuu nyaata hin qopheessuu kaanitti maarree hamaamoonni yoo dhufe mucayyoo fudhatee gala minjee hin kadhatu kana amma wanta Akkuma jaarsa jee achirraa ammoo na bitachiisii jedha. Bitii qaxarraa akka aadaa abbaa keenyatti durillee sa'a guddaan bitatan akka woota teenya haawwan teenya illee hin qaqqabne akka woota teenya bitanitti sa'a 30 sa'a 40 bitatanii manduggoo tutume jedhanii qannasee xamma sa'a 7 haati hin uffataa abbaan hin uffataa adaadaan hin uffatti akkawwan hin uffataa uffata kana qopheesseet sa'a 7 uffata haadha abbaa akkawoo adaadaa gara uffata nama ja'a qopheesseetti bitata yoo bitate achirraa hin galaa mucaanis geessee micoonis hin geessee naa qaxarigaa sargii jedha sargii achirraa qaxarata achirraa ammas diggisa sargis bitiinis diggisiidha sargiinis diggisiidha kanaafuu achirraa gaafa sargiin suni ga'e abbaan ilmaatis hin diggisee qalaa isaan immoo dhala ufii wajjiniin geega'oo qopheessa
uffata isii qopheessa geexaa geexii isii qopheessa meeshaa mana keessaa homaa rakkoo wayiituun qabdu godaansan galti uffata isii xiqqaatee haga hoggaa 5-6 hin gaafatu abbaa barra asii geexaa geexiin galti dureessa homaa mana guuttetti alaa mana guutuu quufan galti dhadhaan galti waan meeqan qopheessee galcha kanaafuu aadaan ibbaa keenyaa kana ammallee aadaa kana waaqayyo rabbi aadaa kana kalletti nuu galchee intala afaan haadhaa beeksisee ilma afaan abbaa beeksisee ilmoo rabbi akkuma kana aadaa kalletti nuu galchuu aadaan ibbaa keenyaa nus abboota teenyarraa akaakayyoo teenyarraa ka akkabne kana diroon sun nu gayeet ilma keenya akkasitti deemaa jirra. Gaafa galtu saa hamma haqimii isaatiin foo'afi akka jiru irraa jalaan hin foo'a gaafa galtu isiin yoo isaa tokkollee mooraa qabaachuu baate waan qabu saniin bitatee hojii gaafa san mooraa ijaaratee eegaa mooraa setti addisi loon guutee galu. Warra intalaatu wajjin erga. Warra intalaatu wajjin erga. Yoo tokkollee qabaachuu baate akkutee ta'e hoggaa intala san bitatee jee qotoo kenneetiif hamma isiin galtutti illee reqabaataa ta'e qotoo kenneetiif qotoon qotatee qotuu isaa kana deebi'ee gabbaree intala gabbaratee fuudhuu danda'a. Akka kana Oromoon wal gargaaree wal bulchaa siin jechuudha. Ofiillee nagarree manguddoo seenessa kaleessi qananii lafti lamii bosoo qadeetti farad lafti lamii bosoo qadeetti faradoo lafti lamii bosoo qadeetti faradoo lafti lamii bosoo qadeetti faradoon har'aa miti duruu jillee dureessaa namni beeku gadad wal horsiisuu diinagdeen kiyya kan lafa misoomni fudhannaan gara qonnaatitti tar balbalti toogoo naguusaasii baloo yaagin dubar oromticha warra gada bulusanii nu jahan jilletti baraa kan nun barree nu jahan jilletti baraa kan nun ilmatti abbatu yaada ofii yaadatu akka hin beeku dur Oromoon haa ta'uuti dur akkasitti kan jedhamaa ofii har'a yeroo ammaa kana ilmillee ofiinillee laallatee kan naafii ofiitillee naa kadhu abbaay'ee kan nama gaafatu jira haa ta'uuti hoo ta'es abbaan qataaf hoo ta'uu baatee bakkeen sun itti toluu baate lakki ilma ofiisanillee diduu hin danda'a yoo inni laallatee immoo haalli mijaa ta'ee abbaan fe'u taatee akkuma duratti mana keessaa ka'essanii wal fakkaanna gofisu nu fakkaatti wal fuudhuu dandeenya jennee kan naa ta'u taate jecha ilma keessanillee fudhee itti dhaquu danda'a. Haa ta'uti akkuma amma jessanii abbumaan laalee lamatti kaata amma yeroo ammaa kana. Qabaatullee qabaachuu baatullee abbumatu gabbara. Abbuma gabbara ilma ofii gabbaree hamma isa dhumaatti gabbaree mana qofa ijaarratee eega malee ilmatti gabbaree fuudhu abbuma. Akka of danda'u kan godhu kan gargaaru. Of danda'u kan gargaaru abbuma. Haa ta'uti garuu akka gisee ammaatti ilmi ammaattis of gargaaree mana ofii ijaarratee duru manaan ijaarranii manaa gaafa fu'aa sana ijaaruuf. Mee mucaatu jalqaba intala jaallatee ilaallatee abbaa naa kadhadhaa jedhe moo isintu jaallateef mee warra intalaarraa intala? Anumatu jaallatee kadhate. Warra ebaluu barbaada mucaa kooti barbaada mucaa kooti jedhisan anumti ilaalladheetuma akka warri naaf faqqadee naa kadhachiisu godhe malee akka haala ammaatti illee guma namni ammaas ilaallatallee sanillee muti anumatu fe'uma kiyyaan mucaan anumaa jaallatee anillee jaalladhee bifuma aadaa keenyaatiin kadhadhee. Isin jaallatanii na mucaatti himtanii mucaanis jaallateera? Illee jaallatee amma kanaaf anis bifuma sana deemaa jira amma inni amma gaafa gahee jedhutti honas gargaaree fi ofiitti na gargaaruu danda'a garuu ilma ofii qattee waan abbaa ta'eef hamma danda'e anumatu gabbareetti fuudhuu danda'a. Anuma gabbareetti fuudha. Mariin jira jechuudha malee dirqisiistanii. Mariidha dirqimi hin jiru. Lakki nan fakkaanne naafillee kadhatu oduu jedhee haalumaan haala bijeessee eessuma qabaa warra qabnaa lakki mucaa warri kun nu danda'a nu fakkaata jedhee haalan amansiisa malee giddiina sitti kadhaan illee ta'u isinillee akkasitti warra amansiisa malee isinillee akkasitti jechuu hin dandeessu. Kuni wal amansiifneetuma beeksisabaanis isinis warri si amansiifatee anis kiyya amansiisan bifa kanaa walitti deemne. Kanaaf akkasitti wal amansiifama walitti dhufuu dandeenya jechuudha. Atau mee baasii guddaa kana akkas baasuun guyyaa hundaa guyyaa kadhaas guyyaa jiinfuu buufachaa kana akkami amma akkuma durii sana humna guddaa qaba Oromoon baasii guddaaf saaxilamuun qusannoo ala ba'uun kun hin jiru akkamidha aadaadha. Haa ta'u aadaan qusannoo jira. Haa ta'uti malee aadaan qusannoo jiraate aadaa keenya hambisuun hin danda'amu. Maaliif qusannaa jenna amma kun duratti mana keessaa ka'e aduu ka'aa irraa kaasee hamma jifuutti hamma sargiitti hamma irratti gizee 4-5 diggifna. Haa ta'uti garuu diggisiin kun waan nu mi'ee kana muluu aadaa keenya hambisuun qabu. Durillee akka haraa aadaa durii jedhanitti durii haraa diggisiin kunis hin jiru akka durii hin jenne akka jedhatti abboonni keenya qabanatti fakkaatu akka keenya taate malee eega san dabartee garuu diggisumaan aadumaan diggiseetuma waan qabu walii fidee walirraa fuudhata garuu aadaan diggisii waan nu miidhee kana qofa nu miidhuun qabu. Aadaa sumtu caala. Aaduma kanatu caala waan nu miidhuun qabu diggisiin kun.
Abiilee nagarree manguddoo seenessa kaleessi qananii lafti lamii bosoqa deetti farad. Lafti lamii bosoqa deetti faradoo lafti lamii bosoqa deetti faradoo lafti lamii bosoqa deetti faradoon. Har'aa miti duruu jillee dureessaa namni hin beeku kadhadhu. Loowwan horsiisuu diinagdeen kiyya kal lafa misoomni fudhannaan gara qonnaatitti tar. Balbalti toogoo naguusaa si baloo yaagin dubar. Oromticha warra gada budusanii nu jahan jilletti baraa kan nun barree. Nu jahan jilletti baraa kan nun barree nu jahan jilletti baraa kan nun barree jenna boo saloon boojii. Amma jedhametti wanni aadaa keenyaa dhuguma wal fakkaanna jedhanii eega kadhataniin boodatti ilma ofiitifis eega kadhannetti intalas yoo namni nurraa kadhate warra wal fakkaannuun warra wal jaalannuun eega wal jaalanneen duubatti amma ijoollee teenyaan yoonan abbaa intalaa ta'e garuu akkuma amma jedhanii diggisiin gizee hundaa jechuun gaafa kadhaa hin diggisu gaafa jifuu lafaan gaa hin diggisu aduu bitii hin diggisu aduu fuudhaa wajjiniin dhuguma ama baay'ata haa baay'atu malee haa ta'u malee aadaa keenya nu garuu wanni nu hir'isu hin jiru kan ammoo kophatti abbaa bichaa nuti wal dagga biddeena fi farsoo godhata malee wanni ollaa wanti dhala fakkaate hunduu wal daggafa horii kennan kanas sa'a 20 tuman dur 40-50 kennan amma garuu namni akka miidhamne jedhaniit manduggoon gurguddoo wal geessee tuulama keessatti tumanii mee 20 yoo dabra namni godda'ama sa'a ammas hin dabarsinaa illee jedhaniit akkasitti illee warra uf godda'ullee akkasiin baay'ee wal gorsan jecha. Meeqa kennaama warri intalaa yeroo irraa? Warri intalaa tumaan garuu 20 dabarsinaa jedha namni wal jaalatu jala kan kennullee uma jira garuu haa ta'u malee tumaanii dhoowwee jira sa'a 20 dabarsinaa akka abbaan hin godda'amne ilmoo biraattis waan qabuuf ilmas waan qabuuf akka hin godda'amne kan jedhu. Dursaniin achi abbaa intalaatu kennaa? Tumaa kanatti xinnoo daangesse malee sa'a hamma ibbaa kennuu dur garuu namni mi'amuu irra gahee jennaan bakka akka tumaatitti wal gorfatan jecha kanaafuu amma sa'a 20 hanga 10tti kennaarra sa'a 20 irraa akka 10 kana ol akkanitti kennaa jira garuu yoo kana kennu kana horii kana bichaa aduun taane wanti intala godhan baay'eetu jira abbaanis akka kennaa yoo laalani intala dhadhaa hammanaa baase dhadhaa 4 baase loowwan 20 kenne harree kenne eenyu qotiyoo keessa kenne kanarratti indaganaa immoo hiqaan manaa silaa daangaa kan hin qabne yoo mana guddaa ijaare malee manni xixinnaan hin baatu garuu wanni argaa hin jira amma haraa biiffee malee jetti dubartii biyya teenya amma biiffee kan jedhamu kun immoo gangatii guddaan bitamu kana garuu waan akka biiffee waan gurguddaa kana yoo kenne malee firatu nama qarqaara horii 20 jennu kana firri intalan galcha yoo jee firri wal qarqaara wal cina dhaabatar warra wanti akanii warra bal'aa kaatan warra fira qabu wanti intala tana filatanii kaataniif waan tirmaan kun horiin kun argamu hiqaan kun kan mana guddaa guuta jennu kun firarraa kan dhufu kan dubartiin fiddu ka irti horii namaa kennitu kun mul'uun kophaa isaatitti kan hunda fixeetti muti firaa wajjiniini kanaaf bakka intalti biyyateenya warra bal'aa warra fira qabu warra zarii qabu wanti filanii kaataniif gaafa intalti galtu yoo maa qabaachuu baate mooruu ijaarrateet eega akkuma amma jedhametti mooruu kana laal qaniisani mooruma kana guuta horii saan 20 garuu har'a namni tokko mooruu eessaa qabare sa'a 4-5 namni qabu mooruu itti butate jecha kanaafuu waan akkanaatti jira kanaa wal qarqaarra xiqqoo ijoolleen takka har'a fe'iyya jettee xiqqoo namatti hin deemne kanallee tuulamni sin dubbata ummanni sin dubbata garuu fe'ii immoo namni oowuu hin danda'u malee kun xiqqoo ijoolluma teenya mi'aa jira warri fe'itti gore akkanatti abbaan kan mari'attetu kan argataa jira har'a intalti ka abbaan mari'attee jette akkanatti kan argataa jirti ilmis kan nama mari'attetu kan argataa jira warreen kana diiganii fe'ii jedhe garuu intala ufii qabatee taa'aa jira xiqqoo miidhanii nama tokko ka abbaa fi haa'anii marii didee ala ta'etu xiqqoo mi'ama malee warri abbaa fa'aa mari'ate sirritti qarqaaramaa jira hiyyummaan hin jiru biyya keenyatti eegaggayee fu'etti abbaan handhuraa keetiin jedhu biitana inni baasu oduwanna tokkon kenneef aduu san bakka kan hunda abbaan danda'eet sangaa qalee gaafsan yoo fu'ee horii kanaan galatetti micaan innuu abbaa qarqaaruu danda'a akkanatti bakka namni keenya wal daggafu ilma akkanatti guddisan. Guyyaa biroo erga intala mataa dibanii booda guyyaa cidhaaf beellama qabatu. Sirni fuudhaa fi heerumaa kadhaan kun gosa Oromoo Jiillee biratti ulaagaa hedduu keessa darbuun cidhaaf dhaqqaba. Guyyaa kana keessummoota argamaniif nyaanniif dhugaatiin gama maatii intalaa irraa affeerraan ni qophaa'a.
Sababiillee nagarree manguddoo seenessa kaleessi qananii lafti lamii bosoqa deetti farad. Lafti lamii bosoqa deetti faradoo lafti lamii bosoqa deetti faradoo lafti lamii bosoqa deetti faradoon. Har'aa miti duruu jillee dureessaa namni hin beeku gadad. Loowwan horsiisuu diinagdeen kiyya kan lafa misoomni fudhannaan gara qonnaatitti tar. Balbalti toogoo naguusaa si baloo yaagin dubar. Oromticha warra gada budusanii nu jahan jilletti baraa kan nun barree. Nu jahan jilletti baraa kan nun barree. Nu jahan jilletti baraa kan nun barree. Jannaboo saloon boojii celecha didee moojii celecha ayyee irreechi ayyee irreechi ayyee irreechi ayyee. Qophii keenyatti aanuun ammoo cidhe Oromoo gosa Jillee biratti haala kamiin akka gaggeeffamuu qabannee dhiyaanna kanarraa kanumaan xumurra. Torban gaarii. Yaara aadatoo qophisi kootu. Maasidha aanani yaa'eenitti qophisi kootu. Gabbata bata urse kanifnike urse kanifnike radachite kasama inado gota martun jigde gabbata bada kunala minketi Shashawan de na